guyyaa qabadhaa jenneerra kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota televiizyinii Oromiyaa News Network oduu guyyaadhaatiif jenne isinii qabannee dhiyaanneerra ati oduu kan isinii dhageessisu Andaaniil Bariiswareeriitii durarratti matoota oduu isintiin jalqaba. Wallabdee mana murtii federaalaa mootummaa wayyaanee keessatti dhalateen beellamni qabamee ture guyyaa itti aanutti akka dabarfame himameera. Warshaan guddichi simintoo mogar sababa rakkoo humna elektirikaatiin akka cufamuuf deemu dhaga'ame. Harargee ba'aanaa gursumitti mootummaa wayyaanee uummata Oromoo lafa isaaniirraa buqqisaa jiru akkuma itti fufee jira. Qondaaltonni wayyaanee sababa malaamaltummaatiin qabeenyi isaanii jalaa uggurame nama 210 gahuun dhaga'ame. Duulli gabaa lagachuu guutuu Oromiyaa keessatti uummata Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiru mootummaa wayyaanee daraanuu yaaddesse. Ambaasaaddaroonni mootummaa wayyaanee biyya alaa keessa jira akka gara biyyaatti deebifaman taasifamaa jiraachuu dhagahameera kan jedhan matoota oduu har'aatti amma oduu bal'inaa isin dhageessina. Mana murtii federaalaa mootummaa wayyaanee keessatti hidhamtoota mormitootaa fi qondaaltota mana murtii jidduutti waldhibdeen uumameera. Sababa waldhibdee uumame kanaanis beellamni qabamee ture guyyaa itti aanutti akka jijjiirame himameera. Kiyya Maammadittuu dabalata oduu kanaa qindeesse. Oduun qaqqabeen kaleessa mana murtii federaalaa keessatti hidhamtoota mormitootaa fi qondaaltota mana hidhaa gidduutti waldhibdee uumameen ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun guyyaa itti aanutti dabarfamuu isaa beekame. Akka oduu kanarraa hubannetti kaleessa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha yakkaa afuraffaarratti hooggantoota koongiresii federaalaa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoon waamaman irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun eegalamee ture. Haa ta'u malee qondaalli poolisii hidhamtoota kana mana hidhaa Qilinxoorraa gara mana murtichaa geessan hidhamtoonni laaqana maatiin isaanii fidaniif akka nyaatanuuf ajaja abbaan murtii kenne fudhachuu waan didaniif waldhibdeen uumamee ragaan ittisaa dhaggeeffachuun guyyaa itti aanutti akka dabarfame maatiin hidhamtootaa fi abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa ibsaniiru. Akka abukaatoon isaanii ibsanitti walitti bu'iinsa kana booda dhumarratti qondaaltonni poolisii kun hidhamtoonni laaqana isaanii akka nyaatanuuf hayyamanus hidhamtoonni mirga keenya sarbitanii yeroo barbaadan nyaadhaa yeroo barbaadan hin nyaatinaa nuun jechuu hin dandeessanu dhiibbaa mirgaa nurra ga'eef hedduu gaddina waan maraafuu nuti hin nyaannu jechuudhaan diddaa qabanuu fi gadda isaanitti dhaga'ame agarsiisanii jiru. Oduu Oromiyaa News Networkiif ana Kiyyaa Muhammad. Warshaan guddichi simintoo mogar sababa rakkoo humna elektirikaatiin akka cufamuuf deemu himameera. Mootummaa wayyaanee tooftaalee garagaraa warshaa kana cufuu fi duraanuu shira adda addaa akka xaxaa ture ni beekamallee jedhameera. Abdunaasir Haajaa isaanittuu dabalata oduu kana qindeesse. Warshaan guddichi simintoo mogar sababa humna elektirikaatiin dhaabbachuuf akka deemu himamaati jira. Warshaan simintoo guddichii fi hangaftichi mogar waggaa dheeraadhaaf oomisha simintootiin ijaarsa gurguddoo irratti hirmaatee biyyattiidhaafis bu'aa hanga hin qabne buusee maatii hedduudhaafis carraa hojii baasee uummata naannoo saniitiifis misoomaan gargaaraa akka ture ni yaadatama. Warshaan kun akka biyyattiitis hojjettoota ciccimoo qabaatee waldee hojjettoota kan biyyattii keessatti humnaa fi qabeenyaan akkaan beekaman gonfatee warshaa adda durummaadhaan beekamaa tures akka ta'e hojjettoonni oduu tana nuuf gabaasan gaddaan akka ibsaa jiranis beekameeti jira. Yeroo ammaan tana warshaan guddichi bara meeqa rakkoo tokko malee simintoo qulqullinaan sadarkaa isaa eeggate hedduu maqaa qabdu oomishaa ture kunoo sababa humna elektirikaatiin akka cufamuuf deemu maddeen oduu tanaa maqaa hojii gaggeessaa warshichaa eeruudhaan addeessaniiti jiran. Akka oduun gara hojii gaggeessaa warshaa simintoo mogar injiinar Akaaluu Gabrahiiwatirraa dhagahamtetti warshaan mogar yeroo dhihoon asitti akka humna warshichaati gadiin oomishaa turee fi oomisha biyya keessaa harka hedduu akka warshaan masaboo kan qabeenya wayyaanee akka to'ate humna oliin oomishaa warshaa mogar hojii keessaa baasuudhaaf deemu akka ta'es hubatameeti jira. Warshaan masaboo kan abbummaadhaan qabeenya wayyaanee ta'e kan erga mootummaan wayyaanee biyya bulchuu jalqabde uumame akka waan hunda to'ate hojii ijaarsaa kan silaa warshaan simintoo mogar akka gaariitti fiinxa baasuu danda'u akka dhorkee tooftaa wayyaaneetiin laamshawee maqaa durqabuus dhabee gitintiree kunoo amma hojiin ala akka ta'u godhamaa jiruu fi gara biraatiin ammoo warshaadhuma masaboo kana humneessanii maallaqa achirraa argamus hiisha wayyaanee guutuudhaaf akka ta'e keessa beeytoonni warshaa mogar xuxxisaati jiran. Mootummaan wayyaanee
bulchiinsa qabatee erga waan hunda tottolfateen booda namni dura taa'aa boordii warshaa simintoo mugar ture obbo Siyyuum Masfin akka ta'es baruma dura taa'ummaa isaa kanaanis hojii gaggeessonni sadii kanneen maqaan isaanii injiinar Gizaaw, injiinar Baasoo fi injiinar Masfin Abbii jedhamuudhaan beekaman akka mana hidhaa seenanii erga waggaa sadii hidhamaniin booda bilisa jaamanii mana hidhaatii bahan godhamuun isaanii hangam takka warshaan simintoo mugar durumaanuu wayyaaneedhaan akka hojii dhiisu tooftaan itti baafatamaa ture waan ture ta'uu isaa keessa beeytonni himaati jiran. Tooftaa kanaanis warshaan masaboo kan Maqaleetti ijaarame guddisanii sadarkaa oomishaatis hanga toonii miliyoona 2 ol akka ta'utti karoorsanii fi haaluma kanaanis akka warshummaan masaboo kuni ijaarsa yuunivarsiitota 23 ol irratti akka hirmaatu godhamuun isaatis warshaan mugar garuu akka ijaarsa kanarraa akka bahu gochuun isaanii waanuma durumaanuu warshaa mugar dhabamsiisuuf lafa jala qophaa'e akka fakkaatus keessa beeytonni waa'ee warshaa kanaa ragaa hedduudhaan mirkaneessaati jiran. Akka keessa beeytota kanaatti yoo ta'e warshaan simintoo mugar kan maqaan isaa ammaan dura qulqullina oomisha simintootii fi deeggarsa misoomaatiin akkaan beekamu kuni maaliif otoo OPDO'n dhaabni silaa aantummaan kiyya misoomaa fi ummataaf je'ee halkanii guyyaa haasa'u jiru sadarkaan warshaa kanaa akkana tahaa jechuudhaan gaafii xiiqiin keessa gubdeen akka gaafachaa jiranis hubatameeti jira. Harargee Aanaa Gursumitti mootummaan wayyaanee uummata Oromoo lafa isaaniirraa buqqisaa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Uummanni qabeenyi isaa jalaa saamamellee rakkoo hamaa fi saaxilamaa jiraachuun beekamee jira. Toleera Agaa dabalata oduu kanaa qindeesseera. Harargee Aanaa Gursum magaalaa Qoriif naannoo isheerraa mootummaa wayyaanee humnaan uummata buqqisuun akkuma itti fufetti jiraachuun gabaafamee jira. Akka gabaasa qeerroorraa nu ga'e waraanni mootummaa wayyaaneetiin durfamu liyyuu poolis jedhaman qabeenyaa uummataa isa kaan saamanii isa kaan mancaasaa jiraachuun dhaga'amee jira. Bulchiinsi naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa cabsanii lafa babal'ifachaa kan jiran yoo ta'u uummata magaalaa Qorii humnaan buqqisuurra darbee qabeenyaa isaanii loltoota liyyuu poolisiidhaan saamamaa jiru. Mootummaa wayyaanee uummata bulchaa jirtu kana silaa bira dhaabbatanii gargaaruun kan irra ture loltoota itti bobbaasuutiin rakkoo hamtuurraan geessisaa jiraachuun beekamee jira. Uummanni Oromoo naannoo kanaa gama isaaniitiin lafa keenyarraa bakka deemnu hin qabnu jechuudhaan mormii jabaa erga agarsiisanii booda waraanni liyyuu poolisii uummata nagaa irratti lola banuutiin namoota hedduu irratti miidhaa hamaa erga irraan geessanii booda buufata fayyaa magaalichaa cabsuudhaan saamanii jiru. Dabalataanis suuqii yookaan dunkaanota abbootii qabeenyaa kan akka dunkaana Abdii Alii fi kanneen biroo halkaniin saamamanii jiru. Uummanni magaalaa Qorii lola kana jalaa ijoollee isaanii baasuuf gara magaalaa Funyaan Biiraa jedhamutti buqqa'anii jiru. Namoonni miilaan gara Funyaan Biiraatti buqqa'anii deeman kun hedduun isaanii rakkoo hamaan isaanirra ga'e irraa kan ka'e bakka qubatanillee dhabanii dirree keessa naannoo mooraa waajjira bulchiinsa Aanaa Gursum akka buufatan maddeen keenya dabalataan addeessanii jiru. Gama biraatiin godina Shaggar Lixaa magaalaa Gincitti fincilli xumura garbummaa akkuma itti fufetti jiraachuun ibsamee jira. Qondaaltonni wayyaanee sababa malaamaltummaatiin qabeenyi isaanii jalaa uggurame 210 gahanii hanga ammaatti namoonni gugurdaa malaamaltummaa irratti beekamanillee akka hin qabamin jiraachuun dhagamee jira. Gama biraatiin kun tooftaa kallattii sochii fincila uummataa sababa gibira humnaa oliitiin finiinaa jiru kana jijjiiruuf akka ta'e keessa beektonni dubbataa jirani. Abdunnaasir Haajaasanii waan qopheeffate qaba. warri malaamaltummaadhaan qabamanii qabeenyi isaanii jalaa uggurame nama 210 gayus aangoonni gurguddoon silaa ummataan shakkaman kanneen akka Abbaay Tsaahiyeefaan ammallee akka hin hidhamin beekame. Mootummaan wayyaanee erga bulchiinsa mootummaa qabatee dombii taa'umsaa tottolfateenas tooftaan inni yeroo hunda ummata isarratti fincileef baafachaa turee fi ammaaf baafachaa itti jiru tooftaa ibidda itti belbelaa jiru belbela isaa ifirraa ittiin dhaamsuuf yaaluuf akka ta'e wanti dhiyeenya kana inni sababa malaamaltummaatiin namoota hanga tokko mana hidhaatti guuraa jiru akka ifa baasu keessa beektonni mootummaa wayyaanee dudubbachaa jiran. Mootummaan wayyaanee maqaa malaamaltummaatiin namoota hojii mootummaa irratti hirmaatanii fi daldaltoota jaladeemtoota aanga'ootaati ja'amanii shakkaman keessaa hanga tokko hidhanii ummata sababa gibira humnaa oliitiin fincilaa jiru ifirraa dhorkuudhaaf akka tooftaa baafatan beekameeti jira. Akka oduun gama mana murtii olaanaatti nu geesse ibsutti yoo ta'e qabeenyi namoota kanneen malaamaltummaadhaan shakkamanii kan namoota 210 ugguramuun isaa beekame.
beekameti jira. Akka ministeera dhimma communicationii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanitti kaampaaniileen 16 ol akka qabeenyi isaanii uggurame warreen malaammaltummaadhaan shakkamanis hangi tokko akka mana hidhaa seenan ibsameti jira. Akka itti gaafatamaa dhimma communicationii mootummaatti kaampaaniileen qabeenyi isaanii jalaa uggurame maalumaafuu akka hin sossoone godhame keessaa Asar Construction PLC, Gamshuu Bayyana Construction PLC, Tina Construction PLC fi DMC Construction PLC warri jaaman akka ta'es oduun Addis Fortune irraa argame ni addeessa. Akka oduun garagaraa waa'ee dhimma malaammaltummaa mootummaa wayyaanee kanarratti bahaa jirtu ibsaa jirtutti garuu namoota hanga tokko sanuu kanneen waajibiriin shakkaman hidhuun tooftaa fincila diddaa kafaltii gibiraa humnaa olii kan ummanni ittiin iyyaa jiru ifirraa ittiin qabbaneessuuf keessattuu fincila ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa irratti gaafatanii jiran gaaffii mootummaa taa'aa dhaabbata dhorkee raasaa jirtu ifirraa qabbaneessuuf akka toofteeffatee ta'uusi akka himamaa jirus beekameti jira. Akka warri oduu tana keessa beekan hima isaanii kana mirkaneessanittis ijjannoon amma mootummaan wayyaanee malaammaltummaa irratti fudhadhe jechaa ummataan doorsisaa jiru kuni akka ijjannoo dhugaa hin ta'in fakkeenya hedduu lafa kaayuudhaan dhugeeffachuu yaalaa jiran. Kanumaanis warra amma qabame keessaa akka aanga'oonni gurguddoon ummataan hanga ammaa shakkamaa qabeenya ummataa qisaasaa ammallee aangoorra jiran yoom qabamanii mana hidhaa seenanii jechuudhaan akka gaggaafachaa jiranis hubatameeti jira. Aanga'oota akkaan shakkaman keessaa warri ammaan dura qarshii hedduu biliyoonaan lakkaa'amu korporeeshinii sukkaaraa keessaa eessa buutee bachiisanii ammallee qondaaltummaadhaan taa'aa jiran maaliif hin gaafatamini? Kana malees qondaaltonni warshaa Meeteek jedhame beekamurraa qarshii biliyoonaan lakkaa'amu dhabamsiisee taa'aa jiru maaliif akka hin gaafatamin keessa beeytonni dubbii tana tuttuqaa akka jiranis oduun achii bahaa jirtu ifa baasteeti jirti. Akka keessa beeytota kanaattis yoo ta'e maallaqni ummataa kan eessa buuteen isaa hanga ammaa hin beekamin kan dhimma isaa paarlaamaa irrattillee yeroo hunda haasawame akkuma laayyootti irra dabraa jiru maaliif akka murtiin dhumaa hin argatin haasanii hanga baankiin mindaa hojjetoota mootummaa hafaluu dadhabu gayuutti adeemuun isaa akka isaan yaachisaa jirus ibsuun isaanii beekameeti jira. Waa'ee dhimma mindaa hojjetoota mootummaa kan baankiin hafaluu dadhabee kanaas ammaan dura Oromiyaa News Network irraa gabaasuun keenya ni yaadatama. Duulli gabaa lagachuu guutuu Oromiyaa keessatti uummata Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiru wayyaanee daraa yaaddesseera. Haalli sochii qabsoo uummanni Oromoo fi mootummaa wayyaanee walitti jiran kun garamitti deemaa jiraachuun namoonni yaaddoo qaban dubbataa jirani. Abdusalaam Suutee waan qopheeffate qaba. Duulli gabaa lagachuudha guutuu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin raawwatamaa jiru mootummaa wayyaanee garmalee yaaddeessaa jiraachuun isaa gabaafamee jira. Baha Oromiyaa Shaggar Baalee Gujii fi Wallagga keessatti fincilli xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin diddaa gibiraan wal qabatee labsamee ture torban 3 caalaa guyyaa guyyaan dabalaa deemaa jiraachuun isaa mootummaa wayyaanee kan mataa dhukkubsee jiru ta'uu maddeen garaagaraa gabaasanii jiru. Akkasuma Oromoonni magaalaa Finfinnee keessatti jiraachaa jiran Hagayya 14,2017 marii dantaa addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qabdu irratti mari'achuudhaaf galma miiliiniyam keessatti mootummaa naannoo Oromiyaan waamamee ture irratti hirmaachuuf manaa gad yaa'anii dhaadannoo Oromiyaan teenya Finfinneen handhuura keenya jedhu dhageessisuudhaan mootummaa wayyaanee rifaatuu hin dagatamne keessa galchanii turuun isaanii hubatamaadha. Akkasuma Hagayya 15,2017 ilmaan Oromoo magaalaa Adaree biyyoo keessatti jiraachaa jiran yeroo jalqabaatiif mootummaa naannoo Harariitiin mirgi keenya dhiitamaa jira jechuudhaan hiriira mormii cimaa mootummaa wayyaanee irratti gaggeessaa turuun isaanii hubatamaadha. Gara kaaniin baha Oromiyaa aanaalee Cinaaqsan Funyaan Biiraa Gursum mi'eessoo fi Boordoddee keessatti mormii dhimma daangaa Oromiyaa kutanii naannoo Somaaleef kannuu mootummaa wayyaanee irratti ilmaan Oromoo baha Oromiyaatti gaggeessaa jiran torbaan 2 guutuu akkuma itti fufetti jiraachuu isaa maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo naannicha irraa Oromiyaa News Networkiif gabaasan addeessanii jiru. Haalli uummanni Oromoo fi mootummaa wayyaanee itti waliin jiran kun Itoophiyaa garamitti oofaa jira jechuudhaan keessa beektonni haala Itoophiyaadha yaaddoo cimaa keessatti argamaa jiraachuu isaanii hubatamaadha. Gara biraatiin bulchitoonni godinaalee Oromiyaa fi abbootiin gadaa Oromoo daawwannaa biyya Qatar dhaqaniin mootummaa Qatar waliin mari'achaa jiraachuun isaanii baramee jira. Akka gaazexaan Arraayaa jedhamu kan mootummaa Qatariin maxxanfamaa jiru Hagayya 16,2017 gabaasetti bulchitoonni godinaalee Oromiyaa kanneen dhimma garaagaraa irratti aangawoota mootummaa Qatar waliin wal mari'achaa jiraachuu isaanii gaazexaan kun ibsee jira. Akkuma beekamu bulchitoonni godinaalee Oromiyaa yeroo jalqabaatiif mootummaa biraatiin affeeramanii jiraachuun isaanii kan jalqabaa ta'uun isaa hubatamaadha.
Ambaasaaddaroonni mootummaa wayyaanee biyya alaa keessa jiraatan gara biyyaa akka deebi'an taasifamaa jiraachuun dhagamee jira. Wayyaanee yeroo fincilli uummataa itti cime tooftaa hin jirre akka uummachaa jirtullee waanuma beekamu. Abduu Naasir Haja Hassan ammalleen dabalata oduu qopheeffateera. Erga dubbiin malaamaltummaa tutuqamteenas ambaasaaddaroonni biyya alaa mootummaa wayyaaneetiin akka biyyatti deebi'an gaafatamuun isaanii beekame. Mootummaan wayyaanee biyya keessaa sababa fincila diddaa gabrummaa tan ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaatiin itti haasteen raafame mormii uummataa jalaa bahuufis tooftaa adda addaa baafatus uummanni muratee ka'ee hanga bakka yaade san gayutti waan if duuba hin deebineef jecha wanti mootummaan godhaa ture harka daaraa haqate akka ta'e gabaasni gamaa gamanaa bahaa ture ni addeessa. Gamtaa ilmaan Oromoo cabsuudhaaf tooftaan inni gibira humnaa olii uummata irratti fe'ee tures mormii uummataatiin waan jalaa fashaleef kunoo ammallee fincilli uummanni roga adda addaatiin itti jiru ragaa diddaa mootummaa wayyaanee ta'uun isaatis ifaan ifatti mul'achaati jira. Mootummaan wayyaanee yommuu rakkinni cimaan uummata keessaa itti ka'ee naqabaa mudatee karaa deemus dhabee hedduu gunname tooftaa falanjirree akka baafatu namoonni siyaasaa wayyaanee keessa beekan odeessaati jiran. Tooftaan amma mootummaan wayyaanee uummataan dorsisuudhaaf baafatee itti taa'aa jiru tooftaa maqaa malaamaltummaatiin aangoota gadi aanoo mana hidhaatti guuranii televezyiina isaaniitiin halkanii guyyaa garsiisanii olola hin taaneen roga gaaffii abbaa biyyummaa uummanni gaafate jijjiiruudhaaf yaaluu akka ta'es maddeen oduu tanaa akka gaariitti irraa dudubbachaa jiran. Akka tooftaa tanaattis ambaasaaddaroota biyya alaatti ammaan dura ramadamanii hojjechaa turan keessaa hamma tokko yaamanii biyya keessatti hambisuudhaan warra yakka irratti hanqaaqanis gaafatanii hangaafee soorataan ari'uudhaaf akka deeman keessa beeytonni dubbii tanaa xiinxalaan yaada kennuun isaanii beekameeti jira. Ambaasaaddaroonni tooftaa wayyaanee tanaan biyya alaatti yaamaman keessa inni duraatii fi namni hedduu waa'ee malaamaltummaatiin maqaan isaa shakkamaa ture ambaasaadar Girmaa Birruu akka ta'es beekameeti jira. Ambaasaadar Girmaa Birruu nama maallaqa danuu qabuu fi nama maddi biizinasii isaa hin beekamneen yeroo hedduu hamatamu akka ta'es keessa beeytonni madda oduu tanaa ni ibsan. Waa'een dubbii malaamaltummaatuni waan keessi isii hin beekamniifis sababa dhukkubaatiin otoo biyyatti hin deebiin akka hafuu danda'ullee himamaati jira. Ambaasaadar Girmaa Birruu malees namoonni mootummaa wayyaaneetiin akka biyyatti deebi'an yaamamanis biyya Chaayinaatti ambaasaadar Itoophiyaa Siyyum Masfin ambaasaaddaroonni biyya Faransaay, Beeljeemii fi Ayerlaand turan Tashooma Toogaa, Naggaa Tsaahee fi Ridwaan Hussein illeen akka biyyatti deebi'aniif mootummaadhaan yaamamuun isaanii beekameeti jira. Akka oduun maddeen adda addaarraa bahaa jirtu ibsitutti namoonni yeroo hedduu ambaasaaddarummaadhaan biyya Chaayinaatti ramadaman maaliif akka namoota dhalootaan Tigree miseensummaadhaanis ammoo miseensa adda bilisummaa Tigraay yookaan immoo Hawwaat akka ta'es maqaalee namoota ammaan dura biyya Chaayinaatti ramadamanii namoota akka Hayila Kiiroos Gassasa, Dr. Addis Alam Baalemaatii fi ammas Birhaanee Gabra Kiristoos eeruudhaan ragaa qabatamaadhaan oduu tana mirkaneessaniiti jiran. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa oduulee isin biraan gahaa turre tun tanumaan obbaate qophiilee Oromiyaa Niis Neetworkii taafaa walii turtii dansa.